booda gaa dhugaa namatti ulfaattillee warqii kun waan akkanaan hin gaafatin an dhugaa hin beekan waa akka itti taa'u. Ana obsaa kee dhabee jiraachuu hin danda'u oksijiin dhugaa harkaan haa buusi. Maa boossadee an akkam godheetin harkaa buqqisaan nama tokko fakkeenyaaf ani hiree namaa giddullee nama lama wal jaallate giddullee hin seenu waan isin gidduu jirullee hin seenu isin wal lola qabdammoo maali warqii garuu. Anuma wanni hin beeku hin qabu harkaan haa buusi hin beeku dhaqiiti maal si achi keessa hin jiru sumaa miti tokko. Oksijiin sitti matee miti ciqqisa deema harkaan haa buusi ishii deemee deem karateetti. Jechuun hin boo'in gaati waan hundaa warqii keenya ni sirreessina jechuun sirrattu ni sirratti sirraa'uu baattu illee wanni rabbi walii jirin bootiin hireen booda rabbii ta'uma jedhan sanii boo'uu qabdu baraan shamara boochuu garaan nan danda'u dhugaan itti hin boo'in. Akkamittan hin boonye oksijiin dhugaa abdiin koo tokkichisa bichaadha nama tokko abdaddeen qaba akkamitti akkana godha inni kooyi hin beeku dhaqiitu harkaa fuudhin talasan. Amalitamma jireenya naannoo isaa jiraatee beektaa waan kanaa harkaan hambisa ture amma anillee xiqqisoo irraa fagoon jira jedhu bilbila isaa yeroo irratti dawwale isheetu na jalaa kaasa maal barbaada. Kooyi edaa kanaaf ollaan irraa babbaduu jalqabee edaa kanaaf ollaan irraa babbaduu qabee ani qalbiin koo akkatti na cabdii kubadde. Dhugaa akkasii gaa dhugaan jirtu waan benne gaa dhugaa nikaalleen torbaanarraa hidhamamoo maal jedhanii manguddoon waan jira hundaa'uu fixanii. Maali koo nikaa maatii malee hidhatu moo deemi harkaa buusi nikaa maalidha koo urufatti nikaa hidhatamoo oksijiin waan ta'e godhanii ta'u kana godhani. Nikaa jechuun jaartii godha jaartii isaa ta dhugaa halaalaa san godhatuuf egaa akka fakkeenyaaf akka amantii keessatti firmaa walii godhanii hin biratti nikaa jedhama. Ani foofsan koo nikaa qabna akkas ta'e. Balaan buuti. Ani foofsan koo nikaa hin qabna akka erga akkas ta'e jechuudha. Maal jechuudha? Hin dhiisu gaanis dhaqi harkaa buqqisii fuudhi. Buqqaatu ishiin aboo. Nikaa walirraa qabaatarree maal rakkoon xumuree shari'aan ni hayyamti yoo isin lamaanuu bulfatuu danda'a isin lamaanuu hafuudhumarree oo bulfatuma danda'a. Maal jechuudha oksijiin ani obsaa kun nama tokkotti dabarseen kennu du'ee bada malee maal jechuudha kooyi. Akkana maal beekanii warqii boraadoo waan kana dhugaa rabbi beeku waan akkanaa nama dhugaa waan baay'ee si kabajuuf hanga kana sitti haasa'e malee waan akkanaa kana keessallee tasa nama seenee haasa'ullee miti. Natti ulfaata yaa garuu dhugaa waan si kabajuuf hangana dhaabadhee sitti haasa'e wanti kun waan wal keessa hidhamaati waan isin gidduu jirullee hin beeku jedhi kanaafuu dhugaa keessaan hambiftee warqii kenna natti illee naarin dhiifamallee naa godheeti maaliif jennaan. Jechuun oksijiin koo xammoomaa balleessite siin jechuun kiyyaa miti jechuun bakka namni obsatti dhiyaatu si achi tokkoffaadha lammaffaa immoo namni ati deemtee birarree dhaquu nama dandeessudha maal paaspoortii qabda waan ta'eef. Dhaqii tontala sana harkaa buqqisii baasi. Paaspoortiin qaba jedhi amma bokkii obsaan jiru narraa fagoodha konkolaatallee deemuu inuma danda'a jedhi garuu. Har'a hin jenne bari. Har'a hin jenne. Saawudiin an bira jirtu waan natti dhiistuu miti yaa kafiila jalan jira waan ta'eef. Tiraanspoortii siifan kaffala maaloo dhaqee intaluma sana harkaa buqqisii baasi. Siifan kaffala waan barbaadde. Ishii maal jedhee harkaa qaba yoo siifi obsaan dhugaa wal jaallattanii indaa'uun nikaa walirraa qabnaa jechuutti jirti. Yoo akkas ta'e kan siifi inni wal daddaddaran akkam jedheetiin harkaa buqqisare isin akkamiin wal daddaddan waan irratti wal dabdanii migaa maalirra wal dabdan. Moo wallolle oksijiinota wallolle ni kanatti rifadhaayyuu jechuun abdii kuteen taasila yoo obsaan kanaaf edda bilbila isaa cufatee mataan na dhukkuba jechaa ture hin sobeedha. Namoota dhugaarratti godha obsaallee nama na aarsee jira nama dhugaatti. Maaluma qiyaamaan akkanaa mee yaaboo miskiina namaa dhugaa ani ittiin ilaala miidiyaarra hin fidinni obsaa. Mucattiin tun ni rifatti miskiina warqii miskiina ni rifatti suuta hanga nu keessaan itti himnee jennu. Hiriyyaa isii biratti illee saarfachiifta. Isii hin fidinii jedheen ittiin itti himele.
Ishi maaltu isaan gammachiisa ishee koo warri garee kana congratulation jedhan. Hundinuu bariin beeka ta'uun lukkoo argitee mee congratulation jedhuuni bar. Namni baay'een kuban qabu namni taa'ee fayyuma yoo jeen malee ni beektaa mi obsaan nama odeessuu miti. Ana waliin namoota sadiitu dhagee na fakkaate ijoolleen tun arginaanuma gaa kongiraa jetti malee namni dhagee namoota sadii na fakkaate. Ammaan maal ta'uu qaba ree bakka deemee gabira jala jira daarree garaa koo kutadde. Deemee gabira jala jira daa. La meekoo warqii kenna adda baafannaa. Ati waan hunda keessadhaa waa tokko gorsa tokko akka obboleessa tokkotti wanti si gorsu yoo jiraate wanta kana ofii ittiin cubbamne inni yoo sitti cubbee yoo sitti gafe ofii isaatiin waan sitti gafe ni argata waan ta'eef ati immoo jarjartee ammaan tana laga hin taa'in Oromoon yeroo mammaakuu maal jedhamee ta'a cubbuu dura hin deemanii jedhan duuba deemanii yoo dura deeman namarratti utaaltee hallayyatti nama darbiti. Yoo duuba deeman immoo ofumaaf hallayyaadhaatti jedhan irraa deebi abbaan suni. So kanaaf ati duubuma deemu inni si dura haa deemu. Erga inni fuudhanii maal eegan ta'a oksijiin? Ani duraan ukkoo isaa abdaddeen taa'amani. Ani duraan ukkoo isa tokkicha bichaa abdaddee ta'a. Erga inni fuudheeyyuu immoo bakka anillee abdii kuteera. Maaliif hin jennaan maaliin eegaree si'achi? Ishi dhaqitu harkaa baasin talasan. Warqii koomee akkam godhee harkaa baasa ishii mee mala akkamiin harkaa baasa fakkeenyaaf mee na dhibbee bara nakki hambara harkaa baasuu hin dandeenye nama wal jaallatu gidduu mee maal jedheen seena nama maatiitti dawwalamee dubbiin haasawamee ishii jedhanii guyyaa qaxaranii akka arsii kennatti beekta yeroo intalti heerumtu hin qaxaranii qaxarootu jira yeroo duraa walgarraa jedhanii walgarraa san dhaqanii sana booda qaxaranii qaxaroo san boodan torbaanitti yookaan baatitti yookaan amatatti qaxaranii sana boodan akkasitti manguddoon ergamti. Amma kun atattama waan ta'eef torbaanitti qaxarame. Isi maaliif hin baase asirra maaliif hin baase koo YouTube irra maaliif hin baase maal baasuun barbaachise anan qalbii koo na cabsuuf immoo asirratti dhaabni ka. Diktaa garallee fidee. Ay carraako. Amshee warqii qoomaa miti jechuun waa hundinuu ni darbaate obsi waan hundaa waa kumarratti dhiyeessiti. Dhiyeessattaare. Obsi gaamaa maal gootaree wani eega irra waaqa biraasitti gadi dhufte mee maal goota. Si warri dhiiraa kun bu'a akkanuma garaa nama. Qo'i si warri dhiiraa kun suuma dhiiruma jedhamu. Fuusee walitti isinii kenna. Amma illee ka jirtu Dubaay. Harkaa hin buustaa? Harkanaa buustaare oksijiin. Harkaa hin buustaaye. Jechuun otoo fakkeenyaaf biyya kana jiraatte mala tokko itti baafnee isuma kanaa sabbaqnee jechuun waan tokko ni jiraame. Ni nufa gaa Dubaay waan jiraadde maaree nan nufa Saudii nufaani ko nan deema fanaan ko obsala nan nufa jedheeni. Amma akkasan jiru. Saudii dhufuutti jira baran. Asii ko porosesii jalqabeera Saudii dhufuudhaaf. Isaaf jecha. Nan nufa garuu shifanni isaachitti mana bakka isaan jira sanatti. Uffanni taree? Intalitti sanoo. Balaan buuti. Maa biyya kanatti nama fannisuu miti dhiiga nama kottee namarraa cabsuu hin dandeettu bar biyyi seeraan bultii morman namarraa murama yoo. Seeraan erga bultee akkamitti ijaarsa namaa fudhatti ishiin? An kanan beeku gaa haadhoo koo dhugaa baay'ee ulfaata dhugaa wanti kun wish maalumaaf koo dhugaa rabbi yeroo ammaa kana abboo haala dhugaa waan hedduu keessa namaatu baate dhugaa rabbi. Hafuudhu bakka adii saboo argaasa. Atillee abdii kutatu osoo taane hanga inni fuudhaan hanga dandame tokko itti masii jedhi warqii kenna waan hundaaf waan hanga dandame hanga humna kiyyaatti iyya yoo humna kiyyaa ol ta'e garuu waan hin godhuun qabu lotta. Dhugaa baay'ee nama rakkan
Ani akka tirfatullee beekemmi jarran fidinii obsa tasa hin fidinii jedheen dhugaa rabbii reefullee yoo komente jalatti argitee jira obsa wanti kun sirrii miti maanan eeggatinii waan hin taasaa jiru argiteerta an ammas taanaan kadhallee mormaan ture arraallee mormaan jira gara fuulduratti illee biyyarraa wanni hundi dhumattee haadha manaa isaa ka dhugaa taatee manatti galanii aan hangan danda'u nan gorsaa itti hima yoo dide immoo waan egaa waaqni sitti fide obsuudhumaatillee waan gootu hin qabdu. Ayyaa ibsiji. Obsinaan jettaan ikkoo otoo hin beekee otoo wallollee ikkoo garaa nan gubatu ture garuu waan hundaaf homaa gochuu hin danda'u bakka. Maammadoo ijuma maammadootu arguun fedhu kana booda argaadhuma maammadoo. Maa obsaa jettee duuba nama biraa arguu dadhabdaaree namni ijoolleen kenna baay'ee jira itti sifuu itti seeruuf shiif namaan rakkoo qaba ijoolleen baay'ee. Namni obsaan haa ga'u hin jiru kaa. Namni obsaan haa ga'u hin jiru kaa obsaa kee koo baay'ee jaalladha dhugaa akkamitti akkana nan godha koo. Namni nama jaallatu yoom deemee fuudha reemoo dhugaa sitti misatti illee nama na aarsitee hawwiyye namni nama jaallatu yoom deemee fuudha kabiraa fuudha. Ayyaa ammoo koo giraan agabbee jira bakka oksijiin homaa gochuu hin danda'u. Garuu oduu deemtee mucayyoo sana harkaan haa fuutee dasneedha. Abboo dhugaa ulfaataadha warri kun ani waan sin jedhullee beeku naasaanuu afaanii na badde dhugaa. Dhuguma fuudhee garuu abjuu wayina fakkaata bara. Video le agarsiise beektaa mucattiin waan kalloo takka garuu mul'ii gadi inni guddatti hin jedhin hin guddatti mul'ii waliin hin jirtu. Maal ani furdoodha. La dhugaa dhuguman siin jedhaa jira bara viidiyoo kalee galgala been agarsiisi jedheenitti sobee shawwadee nargisiisi jedheeni isheen hin argitu beektaa kaameeraa gara alatti deebisee nargisiise jedhe. Akkamitti jaartii isaa sitti argisiise inni qoy hin sobda malee. Dhugaa sobaa miti jechuun naaf obsaa bare jechuun baay'ee nama walitti dhiyaatudha beektaa dhugaa akka obboleeyyan namni wala mannaa beektaa dhugaa yaanii innis amala kiyya na beekaa hin amanaa inni fakkeenya mandalaa janaa jedhu takka otoo isan dhossineen janaa beektaa waan jechuun bultii godhadha jedhee itti haasa'u namni waan itti haasa'u ni qabami. Hiriyyaa kiyyaanillee isan dhossu innis nan dhossu. Amala godheetuma ngaa siyaasumaan jechuudha mala siistama wayiitiin seeneetuma gaafannaan kana naan jedhame abboo ati akkamitti ani koo akkamitti ani ija kee duraa bade qoo eessa geessite warqiin jettiin yeroo inni kaameeraa ittachi qabu mucattiin mul'ii gadi hin furdanne kiiloo meeqa geesse mul'ii kanaan immoo wanni ispoortii wayii duraan dalagaa turte na fakkaatte. Apa warga ke je cuma kana nanje tare malah sakit. Lama nanya nani berangki sih kau cunu fenam tasakau di demale. Harga kan kia berangki ni buat apa? Nambati. Nagaan jiraadhu kalaas mee booda siidee bisa warqii meeqat. Maal jechuudha maal biraan keessi godhe. Booda intuutii meeqana haasofsiiftee waa meeqana haasofsiiftee obsaa obboleessa akka lubbuu wal jaallannu waa meeqa afaanii na baasisiiftee amma biraanki jetta. Abboo nagaan jiraadhu amma. Jechuun koo oksijiini obsa na caala jaalattaati. Balaan buuta dhuguma odeeffannoo bilbila irratti cufateera. Akkam godheen araarfadharee balaan natti buutan ajjeese bakka. Immoo inni biraanki na gochaa jira miti himaa narratti cufe dhugaa.
Nanduare jo. Oh, perangki gor boleh ma akam tijrenya malin kau. Asanta kanu mesane miti. Naraka sudide duga rabbi mana ya ga. Timbo aga. Naraka silenja. Gasu di duga rabbi mana ya. Oksigen. Anna video kana yoo ni dhiifama naa godhe gadan dhiifadha yoo immoo dhiifama naaf hin goone gadi dhiisu like share godha. Eeshi amma hordoftoota kiyyatti nagaa naa himiti dhiifamallee akka goote fi waan jechuun dhugaa waa sitti fakkaate tokkotti naa himi. Tole gaasilaa waan gugoote hordoftoota warqiitu hundumti keessanuu biraankin irraa kun akkuma beekamu anaa fi obsaan hiriyye yaada har'a warqiin dhufteeti yaada naa fi obsaan walii qabnu injiti afaanii nu baaste biraankin hun jechaa jirti akka gadhiifattuuf immoo anilleen hayyameetiif hin jira namni viidiyoon kun bira keessa hundi keessanuu jechuudha like share gochuu hin dagatin asumaan warri maatii hin ta'inillee maatii tayaa fi wal jajjabeessaan isiniin jedha asumaan yaada hiriyyaan gaarii walii qabduu fi waliif hin qabne firaankii tanarraa akka hubattan abdiin qaba. Kanuma isiniin jechuu barbaadeeti obsaalleen immoo nama waan akkasii keessa jiruu miti. Obsaan irraa hubuu hin qabu waan kana. Firaankii nama lamaan wal keessa nurratti dalaganii asumaan ka kun oksijin miidiyaalee dhufanii irratti firaankii godhanii firaankii nu goote wargeeni kanuma isiniin jedha. Akka waa irraa baratanii fi akka isin gammachiisu fi akka isin bashannansiisu abdii qabna. Nagaatti isiniin jenna. Halkan ta'eef halkan gaarii ka guyyaa ta'eef guyyaa gaarii isiniin jenna. Warqii baay'ee. Ayyee atillee naa galatoomi dhugaa rabbiitiif barumsa hedduu maaliifin hiriyyaan hagam hiriyyaadhaaf akka geessullee nuuf ibsitee jirta. Jecha siif hin qabu galatoomii dhiifama naa gochuu keetiif haa jechuun gorsa malee waan badaallee hin dubbanne. Asirraa immoo namni hubatu waa hedduu barachuu danda'a. Haga viidiyoo biraatti walitti deemtu hundi keessanuu galatoomaadha.